hamma feete nama gaarii taate nama qulqulluullee ta'e nama gartee Jibriil fa'a alayhi salaam hiriyaa godhatee saahibee wajji deemullee ta'e ilma namaarraa nagaan baatu si hamachuurraa waa sitti moggaasuurraa si tuttuquurraa ilma namaarraa nagaan baatu. Salaamtaan irraa fanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilma namaa kanaan jaalachiiseettee hirriban dhabin. Ilmi namaa hamma feete gaariis ta'e sirraan jaalatu wahuma sitti baasan yoo nama waa gorsu taate jala deemanii waa keessaa fuudhanii waa wayiinsi tuqan. Yoo nama biraa taates wahuma feete ta'e hanga feete gaarii ta'e ajaa'iba ilma namaa kana gammachiisu jaalachiisus hin dandeessu. Namni hamtuun nan dubbatu jechuunis hin danda'amu. Hamtuun si dubbachuus hin dhiisan. Nama hundaas jaalachiisuus hin dandeessu. Tanaafuu rabbi jaalachiisuu qofa barbaannee ilma namaa kanaas akkuma rabbiin jaalatutti wajji haa jiraannu. Faaruu namaan barbaadin. Namni na faarsa jettee rakkatin. Namaan na faarsa jettee hirriban dhabin. Namaan jaalachiisa jettee hirriban dhabin. Jaalachiisuu hin dandeessu. Gammachiisuu hin dandeessu. Siis hin faarsan. Si tuquus hin dhiisan. Si arrabsuus hin dhiisan. Si duwwa foon kee nyaachuu hin dhiisan. Kun kakkanaatii inuma hin dhiisan. Sheekhi Shariif ta'e kafeete ta'e irra ilma namaarraa nagaan baatu. Ilmi namaa hammeenya isaa keessa Rabbal Aalamiinaan isaan uumee nyaachisee obaasee waa hunda godhee fi rabbiin ilmoo qaba jedhanii. Ka rabbiin nyaachisee obaasu ka waa hunda godhuu fi muka gabbaran. Ka rabbii waa hunda kennuuf anbiyaa gabbaran alayhi salaam. Malaayikaa gabbaran waa hunda gabbaran. Ka rabbiin waa hunda isaanii godhaa jiru jechuudha. Ilmi namaa rabbiirraa hun jaalanne sirraa jaalachuu dhiisi. Rabbii waa hunda isaanii godhe irraa nama rabbi rahmata godheef qofaatu irraa jaalachaa jira malee maa rabbi kana na godha maa rabbi nama korajaa kaan rabbi cina waa yaammata kaan akkana godha kaan rabbi immaa akkas na godha ilma namaati. Tanaaf ilma namaatiin jaalachiisaaf hirriban dhabin. Na faarsanii fi sirriban dhabin. Siis hin faarsan. Si bira yoo si faarsan si duwwa si hamachuun isaanii beekamaadha. Talma namaatti dhiisi. Jaalala rabbii qofa haa barbaannu hin jaati. Anis rabbi na gammachiisu atis rabbi si haa gammachiisu akka sheer gootus abdiin qaba. Amma booda ilma namaatiin jaalachiisaas jettee hirribaas hin dhabini. Namni jaalala rabbii barbaade namni illee akkasirraa jaalatu godha rabbiin. Waan rabbiin jaalatu keessatti yoommoo hoggana kana siin joorraan deebi'a. Namni jaalala rabbii qofa barbaade namni illee akka irraa jaalatu godha. Waan rabbiin jibbu keessatti nama jaalachiifte yoo rabbi dallansiifte namni rabbiin si dallane namni illee si dallana. Tanaafuu rabbi haa jaalachiifnu waan rabbiin jaalatu haa hojjennu hin jaati galatoomaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.